daawwattoota keenya sagantaa maaltu haaraa guyyaa irraa immoo hoteela Skylight'itti argame Haacaaluu Awwaard yookiin immoo badhaasa Haacaaluu isin daawwachiisuuf jira. Egaa sagantaa kanas kan qopheessu Haacaaluu Hundeessaa Foundation yommuu ta'u sagantaan kunis bara kana yeroo shanaffaadhaaf qophaa'aa jira. Badhaasni kunis damiilee 11 kan of keessatti qabatu yommuu ta'u kana malees badhaasa Music Care fi badhaasa Lifetime'is akka keessatti argamu himameeti jira. Sirboonni badhaasa kana keessatti hirmaatanis bitootessa 22,2017 hamma bitootessa 21 sirboota bahanidha. Sagantaan kunis maal fakkaata miirri kaadhimamtootaa yookiin immoo miirri badhaafamtootaa maal fakkaata kan jedhu waliin tura hamma sagantaa keenya dhumaa daawwadhaa. Miidiyaa Soofmer subscribe godhaa isiniin jenna. Ati keenya ta'a hamma dhumaa nu faana tura. Bagolo mangin. Akkami maal fakkaata sagantaan? Akkuma barame Awwaardiin Haacaaluu erga eegalee kaasee waggaadhuma waggaadhaan miira haaraa miira daangaa hin qabnedha. Nufi guyyaa miira addaatiin eeggannu jechaan qabu. Egaa amma yeroo shanaffaaf qophaa'aa jira bara kana. Baroota darban irraa maal fooyyee qaba Awwaardiin Haacaaluu kan bara kana? Wanti fooyyeessaa dhufee jiru maalidha? Egaan wantoonni akkanaa kun by itself consistently qophaa'uun isaatu achievement guddaadha. Sagantaa akkanaa kana dhaabbataadhaan waggaa waggaatti qopheessuun mataa isaatu dadhabbii hedduu qaba, dadhabbii guddaa qaba. Ogeessota sadarkaa kanaan hamileessuun waan addaati jechuudha. Hamileen akkanaa kun immoo dagaaginaa fi guddina aartii Oromootiifis ta'ee guddina aartii Itoophiyaatiif gaheen inni qabu guddaadha. By itself qophaa'uun isaatu mataa isaatiin achievement injifannoo guddaadha jedhee yaada. Egaa ammoo waggaa waggaadhaan ciminni hojiis qulqullinni hojiiwwan ba'anis sadarkaa sumatti dabalaa dhufeera. Kun immoo bu'aa kanaati jedhee yaada. Kanaaf fuulduraaf illee wanti akkanaa kun itti fufeetoo sadarkaa kanatti qophaa'uun isaa waliigala guddinaaf dagaagina aartii keenyaatiif gahee guddaa qaba jedhee yaada. Kun cimeetoo taafufee yaada kooti. Kan biraa immoo gama dhaabbataatti jijjiiramuu qaba jedhee namana. Keessattuu Haacaaluun hiikaan inni qabu nu biratti guddaadha. Haacaaluun haqaa, Haacaaluun kutannoodha, ejjennoodha. Ulaagaawwan artistiin tokko guuttachuu qabu nama guuttatedha jechuudha. Innumti mataa isaa foolii aartii, miira aartii nama qabudha jechuudha. Kanaaf kun immoo dhaabbatatti jijjiirameetoo instituutiinan aartii Haacaaluu Hundeessaa hundaa'ee san keessatti dhaloonni akka Haacaaluu horachuun nurraa eegama jechuudha. Gaafa kana goonu dhaloota haaraa akka isaa sana uummachaa deemna. Hoosaan goonu immoo ejjennoon akka Haacaaluu kun, ogeessi akka Haacaaluu kun guddinaaf dagaagina nageenya biyyaa keessatti gaheen inni qabu guddaadha. Kanaaf ogeessota akka isaa kana baay'ifachuun nurraa eegama. Awwaardiin alatti illee dhaabbanni aartii instituutiinii aartii kun maqaa isaatiin hundaa'uu qaba. Kanneen illee jechuudha. Kanaaf gara sanittis ce'uu qaba jedhee yaada. Miirri argamu miira baay'ee bareeduu fi gammachuu guddaa namaa kennu jechuudha. Waggaa jahaan har'aa waxabajjii 22 bara 2012 guyyaanis wixataa. Aceen koo ganama irriibarraa ka'ee uffata jijjiiree ba'uuf ariifataa. Ciree nyaadhu bahii maaliif ariifattaa jedhee sagaafannaan kiyyuu koo hin nyaadhu ani nan jarjaraa dallaa ijaarsisuuf dhagaa buuseen jira. Laaqana nan nyaadha amma dafeen baha jedhee na dhungatee nagaan ooli jedhee nagaanatti dhaammate. Manatti hin deebine gantuu fi yartuun karaatti hambifatte.
Guyyaan torban ta'ee torban ji'a ta'ee jiini waggaa ta'ee waggaan ja'a guutuu asumeef as dhihoo si nyaatti adda baasuu dhabee. Aceekoo akkamitti obsitee ijoollee kee ija keessa laaltee hin quufne natti gattee deemtee jedhee sin gaafadhu ati hin obsitu garaan sin danda'u nu gattee deemuu miti dhiheerree ingiduu bira bulii yeroon sin jedhu akkatti naan loltu. Si hukkaamsan malee ati toleen jettu didaakoo abbaa dhugaa abbaa xiiqii si yaadee sin barbaadee bahee galuu sagalee keen dhabee akka baateetti haftaa jedhee amanuun dadhabee gaaffii wabii milkii deebisuun wallaalee. Erga ati deemtee nuti akka jirrutti jirra waaqa nuuf kadhadhu furmaanni si biraa. Halkan guyyaa ijarraa nan badduu taa'ee ka'uu waanuma kee yaadaa. Acee kiyyaa kan dabarsinee seenaa keenya yaadadhe tan gaddaa. Ati hin sobne bakka dhugaa jirta. Waggaa waggaan odaa taatee walitti nu qabda. Nuti si nyaatee dhiiga keen maraata. Qaa'eel Abeel Abeel jedhamee yeroo waamamu inaaffaa guddaadhaan maqaa Abeel lafarraa balleessuuf waan inni qabu hunda fudhachuuf Abeel ajjeesuu ture akka furmaataatti kan fudhate gara lagaa geessee dhagaadhaan wagaree yeroo ajjeesuu maqaan Abeel lafarraa nan balleessi jedhee yaadee waaqni Qaa'eel obboleessi kee Abeel eessa jira jedhee isa gaafannaan Qaa'eelis an eegduu obboleessa kootiiti jedhee deebisee. Anaaf aceen koo dhaloota kiyya keessatti akka Abeeli warri Qaa'eel taatanii acee ajjeesistan dhugaa awwaaltan waaqni samii irraa dhugaan hacee sammuu keessan keessaa isin gaafachaa jira warri Qaa'eel taatan dhiigaa fi dhugaa hacee irra ciistan nuuf baasa. Acee koo garraamii koo simboo waltajjii onnee sodaa hin beekne ummataaf mormuun dhugaa dubbachuun fakkeessuu fi fakkaachuu dhiisuun garaadhaaf buluun lubbuu kee akka mararree ofiif osoo hin taane biyyaaf jiraachuun akkam akka ta'e sirraa argeera garuu maal godhu maqaa keen dhaadachaa maqaa keen kakachaa onnee dhabnee onnee si dhabsiisne dhugaa kee dhoksinee dhiiga kee lolaasne jedhee hin madhu dhugaa hin dubbadhu. Yaa hanqina mana kanaa maaliin duuchina qaawwa kanaa jennee hin gaafannu hunda hin yaafannu duunee boonyee hin awwaallannu duurnee dubbannee hin baafannu ajjeesnee gumaa hin deeffannu acee onnee akka kee hin qabnu silaa maal goonu. Acee koo ati gootaa yartuutu si galaafatee warra si ajjeesiseetu dhiiga kee dhugee dhugaa kee haguuggatee si deebisuuf malee hunduu hirqiffatee egaa boonyee sin deebisnuu imimmaan lakkuu roobsinee dhugaa kee waaqaaf dhiisneerraa humna hin qabnu nuti jennee. Acee koo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti mootummaan isaa ta'u warri miti mootummaa dhugaa hacee nuuf baasaa qulqulluu ta'uu keessan nuuf mirkaneessaa warra hacee ajjeesee seeraaf nuuf dhiyeessaa. Guyyaa si ajjeesanii kaasee waan taanes waan ta'aa jirrus hunduu ni beeka. Siifin boo'u acee ana ofiifan boohaa siifin iyyuu acee ana ofiifan iyyaa ati boqotteetta bakka dhugaa jirta. Anatu soba baatee sobaan guggubataa acee abbaa dhugaa acee guutuu nama acee koonaaf waamaa ani dadhabeera acee abbaa dhugaa acee guutuu nama acee koonaaf waamaa ani dadhabe. Cabiinsa laphee koo gubiinsa keessa koo kan beeku isuma waan hunda danda'ee kan asiin nagahee waaqa uumaa malee maalan humna qaba galatoomii qofa jechi koonni dhuma galatoomii qofa jechi koonni dhuma. Ilaaluutan olbaa kuulatu silaa sin argaa miti kaa damma tokko silaa sin argaa miti kaa argaa keessan nama damma ta'u waabee naanna'uu kooti kaa kuula tokko. Egaa daawwattoota keenya Hacaaluu Awwaard marsaa shanaffaa irratti argamna. Amma immoo artiist Eeliyaas Shaafii wajjin asitti argamneeti jira. Isa wajjin gaafiif deebii muraasa kan wajjin goonu ta'a. Faana tura. Bagageesse. Baga wajjin geenya. Miira akkamitti sitti dhaga'amaa fi Hacaaluu yogguu jedhamu? Egaa wanta hunda qaba. Hacaaluu dhabuun waa biraati. Garuu faawundeeshinii isaa kana immoo akka kanattis dhajaa fakkeessiin gaggeessanii akka isiin bareedee karaa inni deemu karaa inni yaadu sana akka isiin dhaabbannee har'a waan bareedaa kana akka isiin gaggeessu keenyaaf baay'ee gammada.
Maalmi garaagarummaan awwaardota kuuwwan irra Hacaaluu awwaardiin garaagarummaan qabu maal jettee yaaddat? Hacee dhabneetu yaadannoo haceetiif. Haceechaan anaaf biyyadha. Si galee inni kaan jiru keetiif awwaardii waa tokko montoo jedha. Kun immoo waan seenaaf ta'u ijoollee keenyaaf hundaaf waan ta'u hacee nuuf jedhee wareegame hacee nuuf jedhee hacee seenaa Oromoo seenaa biyya kanaaf namoota cuuqotuun biyya kana keessatti jira hundumaaf waa baay'ee ta'abeef haceedhaaf. Wallee waggaa kan injifate artist Galaanaa Gaaromsaa. Galaanaa Gaaromsaa! Galaanaa Gaaromsaa! Mee maal jetta waa lama si gaafadha. Maaltu sitti dhagamee fi waa'ee artist Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa waan jettu? Maali waa'ee Hacaaluu Hundeessaa ani maal jedheen xumuraa ani jechuus hin danda'u jedhees hin xumuru waa'ee Hacaaluu Hundeessaa waaqniif laftu waaqni haa dubbatu malee wanti lafarra jiru waan jedhu dhabeera. Hacaaluu Hundeessaa awwaardii isaa injifachuu miti kana durallee jedheera dorgomuun carroomuudha. Haceen ana wallee na barsiisee akkatti istiidiyootti sirban akkatti muuziqaa hojjetan Hacaaluun otoon jalqabiin xumura isa jalattiin waan baay'ee argee har'a kan argachuu kootti guddaa natti gammadeen jira kan koomiti immoo kan keessan ulfaadha. Baga geesse guyyaa kanaan. Ameen bagoon waan geenye. Maal fakkaatamee sagantaan Hacaaluu awwaar? Baay'ee namatti tola kaa dhugaa asitti Oromoonni yaadannoo Hacaaluu fi akkasumas immoo awwaardii kana ilaalchisee guyyaa yaadannoo isaa akka nuti asitti walitti qabamu hundumti Oromoonni akka walitti qabamanii fi guyyaa kana arguu waan salphaa miti. Ana gammachuu guddaa natti dhagaasa. Yeroo meeqaffaa keetti yeroo hirmaattu? Dhugaa dubbachuu fi marsaa kana qofan hirmaadheeyyuu. Marsaa kana hirmaadhee kan hirmaadhee. Jijjiirama isaa si gaafadhee na deebisuu hin dandeesse jechuudha kan. Si deebisuu hin danda'u maaliif isa kanan argeessa kanatti immoo tarii kan darbee caaluu danda'a kan darbee gadis ta'uu danda'a jedhannoo. Mee Hacaaluu yeroo jedhamu maaltu miira akkamiitu sitti dhaga'ama? Hacaaluu jechuun akka yaada kootti qofaasa uummata. Qofaasa uummata akkasitti ilaalaa akkasumatti natti dhaga'amas. Hayyeegaa yeroo baay'ee namoonni tokko guyyaa wareegama Hacaaluu fi guyyaa Hacaaluu awwaardii kana guyyaa tokko ta'uunsaa bada isaanitti hin tolu. Warri otoo guyyaan isaa gargar baheetti jedhanii jiru. Kanarratti yaada maal qabdati? Tarii jechuun akka yaada dhuunfaa isaaniitti yaadannoo Hacaaluutiif akkanatti walitti qabamuun nama irra deddeebi'anii Hacaaluu keessa isaaniitti yaaduudhaa fi yeroo yerootti osoo yaadannoo isaa godhamee fi itti toluu danda'a. Kanaaf namoonni garaagaraa akkasitti kaasuu danda'u. Adunnoo akka yaada koottis osoo irra deddeebi'uma godhame itti yaadamaama deema malee Hacaaluun nama keessaan badu akka salphaattis immoo akka nama keessaa badutti miti. Hacaaluun kan inni nu duraati wareegames bara baraan isa yaadannaa jedha. Osoo irra deddeebi'amee godhameef hin jedha kaata. Baay'ee Hacaaluu Faawundeeshiniin amma yeroo gargaarsa barbaadudha. Yeroo gargaarsa keenya argachuu qabudha. Mee uummataaf maal dhaammata? Jechuun SMS wayii jiranatti fakkaata. SMS karaa sana namni hundumtuu akka Hacaaluu Faawundeeshiniitti namni hundumtuu waan qaburraa tokko qofa yoo ta'u amma tokkollee kan nama hundaaf iyyuu simbiliidha. SMS sana al tokko erginaan birima tokko ijaa ta'eef bada humna nu barbaachisu sanumaa kan siin jedha. Sanaaf isa caala yoo ta'u godhame maaliif wanta salphaatti baduuf wanta gara biraa dhaqu osoo hin taane wanta ittiin namoota harka qalleeyyii bira namoota hin dandeenye bakkoolii garaagaraa ittiin deemameetuma ittiin chaaritiin akkasii hojjetamudha malee wanta dhimma biraaf oolamus natti fakkaatu Hacaaluu Faawundeeshinii dhabe maqaa goota keenyaati maqaa qaalii keenyaati kanaa oltu malaa biyyuu qarshii tokko osoo hin taane. Sirba akkamiin jaalattamee sirba Hacaaluu keessaa? Hundi isaa natti tola dhageeffadheera. Baay'ee galatoomi ulfaadhu siin jedha. Mee ilaala akka gaariitti garuu eenyu isin fakkaata? Leencoo Guddinaa. Leencoo. Mee maal si dhagame? Sanuu qamadii irraa fudhatte
faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa irratti badhaasa Haacaaluu Hundeessaati. Maal sitti dhagahame? Galatooma duraan dursee rabbii har'a asitti walitti nu qabee kana galateeffachuun barbaada. Itti aansuun immoo maatii kiyyaa akkasuma immoo gara albama kiyyaatti yoo dhufu albama kiyyaa akka miidhagee bareedee uummata bira ga'u kan cina dhaabachaa turan hundumaa maqaa waamuu danda'u walitti qabee galateeffachuun barbaada. Naaf ulfaatanii gama artistii keenya qaalitti immoo yoo deebi'u Haceenii kan waggaa waggaa yaadatamu qofa osoo hin taane kan guyyaa guyyaa yaadachaa oolluudha. Dhaloonni namni galma kana keessa jiru hundumtuu Hacee akka labbii qulqulluudha qabu nan beeka waan ta'eef rabbii uumaan immoo Hacee keenya fuula isaa qulqulluu haa keewwatuun hawwii kiyyaa. Akkasuma immoo aaddee Faantuu Damisoo dhugumatti ati jabduudha. Ati dhugumatti hunda dandeessuudha. Galatoomii galata hedduu nurraa qabdaa siin jechuun barbaada. Akkasuma ana har'a kun kabaja guddaadha. Adiroo kiyyaa artistii Qamariyyuu irraa immoo fudhachuun anaaf hedduu kabaja guddaadha. Galatoomaa ulfaadhaan siin jedha. Dagageesse. Dagalumaan geenye. Uffannaan kee akka malee bareeda. Maaf akkanatti uffattee? Galatoomii. Egaa uffannaan koo baay'ee bareeda naan jettee haadha manaa kun na bareechee waggaa ishiitu hojjeta haadha manaa kiyyaatu hojjeta dizaayinara. Na waggaa jaafaa obboleessa keenya dhabuu sababeeffachee kan nu fadhe jechuudha. Mee Hacaaluu akkamitti ibsitaa? Oh my gosh. Ijoollee Oromoo keessatti miira hin taane uumamite Hacaaluu akkamitti ibsatamee yaada kan kee moo nutti? Hacaaluun egaa inni jedheera ani qaaliidha saba tiyyaaf qaaliidha jedheera. Anaaf immoo hiriyaa dhugaatiyya qaaliidha. Hacaaluu Hundeessaan otoo uummatatti akkasiin bahin dura bara 1996 mana sirreessaa Amboo keessatti hiriyaa Hacaaluu argadhe akkasii waggaa tokkoo fi ji'a jaata akkasii siree tokko irra waliin ciisne. Kanaafuu anaaf hiriyaa qaaliidha. Hacaaluu Awwaardiin waggaadhaa gara waggaatti maal fooyyee yeroo meeqaffaaf hirmaachaa jirta baran? Waan hafeen beeku. Hafteen beektu waggaa shananuu? Waggaa shananuu. Mee waggaarraa gara waggaa maal fooyyee isaa dhufee jira Awwaardiin kun? Awwaardiin kun akkuma ilaaltu sabni uummata Hacaaluu irratti hafaa hin jiru. Akkasuma bakkeetu xiqqaatee fi haala mijataa hin taaneef malee kana caala ni deema jedheetanii yaada. Hojiin hojjetamaa jirus Faantuun waan bareedarra jirti. Ammasuma amma waggaa shananuu manuma kanatti nu sassaabdee fuuldura garuu waggoottan dhufaniif bakka guddaarratti uummanni wal sassaabee bakka tokkotti akka wal arguuf fedhii guddaanis qaba ni ta'a jedheenis immoo yaada. Mana kana qofaa miti hundumtuu mana isaatti Hacaaluu Awwaardiirratti argamu fedhii guddaa qaba. Fedhii guddaa qaba garuu akkuma argatu manni xiqqaadhaa mijataa miti. Ganaan guddataa hin bal'ata faawundeeshinii isaas hin bal'ata jedhanii yaadataa ta'eef ammas. Muuziqaa yoo gaaddisa qabaate isaan qilxuu guddicha muuziqaa Itoophiyaati. Seenaa jalqabbii fi guddina muuziqaa ammayyaa biyyattii keessatti ogeessota muraasa jalqabaa warreen bu'uura maalummaa fi bifa muuziqaa Itoophiyaa kaayan jedhaman keessaa isaan tokkodha. Baroota xumura 1940 fi jalqaba 50 yeroo orkeestiraan muuziqaa ammayyaa jalqabaa ክቡር ዘበኛ ዮካን ኢምፔሪያል ጋርድ hundaa'uuf hojiin qindoomina muuziqaa yookaan muusikaal kompoozishin kan duraan dhalattoota biyya alaatiin qabamee ture gara dhalattoota biyyattii deebi'uu jalqabu dhalataan lixa Oromiyaa naannoo magaalaa Najjoo fi ilmi hangafaa Baalaan Baraas Dagaagoo Alabee qaxaleewwan adda duree ergama muuziqaa yaadaanis bifaanis biyyattii fakkaatu hojjechuutti galan keessaa tokko turan. Eeyyeen isaan jechuun ogeessa guddaa meeshaalee hafuuraa akka kilaarneetii fi tiraampheetii jiran dabalatee meeshaalee akka diraamii, akkoordiyoonii, vaayoliinii fi meeshaalee biroo ga'umsa olaanaa taphatanidha. Barreessaa walaloo weellistoota gurguddoo biyyattii miseensa orkeestiraa guddichaa fi isaan biroo afaanota lamaan dhihanan. Kompoozara muuziqaa kalaqa yaada muuziqaa barreeffama nootaatiin kaayuu fi kondaaktara guddaa kalaqa muuziqaa isaa qajeelfama muka qallaan kennaniin orkeestiraa qajeelchaa turanidha. Haala kanaanis weellistoota gurguddoo biyyattii
hojiilee baroota 1950 hanga 1980 jedhaman keessaa weellisaan midhaan walaloo isaan harkaa hin qicatiin alalaasaan madda yeedaloo isaaniitii hin waraabbatin yoo jiraate takkeedha. Artiistota gurguddoo kanneen akka Dooktara Kabajaa Xilahuun Gassasee, Mahammud Ahmadii fi Buzinesh Baqqalaa jiran dabalatee dhaloota gaafasii hundaaf walaloo fi yeedaloo kennaniiru. Baay'ina muuziqaa bara jireenya isaaniitti qindeessan lakkoofsaan beekuu baatanis ijaarsa biyyaa keessatti gahee qabaate. Isaan bu'uura dhaabaa fi gombisaa aartii Itoophiyaa ta'aniiru. Hunda caalaa seenaa muuziqaa ammayyaa afaan Oromoo keessatti hojiilee bara afran qalloon dura hojjetamaniifis ta'ee isaan booda hojiiwwan Finfinneetti hojjetamaa turaniif wiirtuu guddaan isaanii aartii saba kanaaf qofa osoo hin taane manni isaaniitis iddoo qubsuma ilmaan Oromoo kan turedha. Isaan akka namaatti du'anis hojiilee fi kennatni yookaan leegaasiin isaanii kan yommuu bara baraan qabrii olitti isaan jiraachisudha. Badhaafamaa galma umrii guutuu badhaasa Haacaaluu Awaard marsaa 5ffaa barreessaa walaloo fi yeedalloo ogeessa muuziqaa fi kompoozara hangafa koloneel Saalee Dagaagoo. Hiyoot Saalee Dagaagoo asirraan dhuftee waancaa kana fudhatte jechaadha. Hamilee naa kennaaf. Lifetime Achievement Haacaaluu Hundeessaa Award goes to Colonel Saalee Dagaagoo, that composer, that giant musician, that great soldier. Bagaggeessee bagamil kooftee leenca. Ameen. Egaa waggaa jalqabaa irratti sirba albama miidhagaa wayii nu biraan geessee turte. I think isa dhuma irratti immoo kunoo badhaafamtee ittiin gammaddee jirta. Maaltu sitti dhaga'ame? Dhuguma isaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Maaliif gammachuun natti dhaga'ame yoon siin jedhee Haacaaluu Hundeessaa Award jechuun award seena qabeessa award kana jedhee siin ibsuun nan barbaachisu waan ta'eef kanaafiyyuu bakka kabajamaa kanarraa kabaja kana argachuun anaaf kabaja guddaa. Awwaardii Haacaaluu ta'uunsaa adda siif awwaardota kuuwwan irraa? Sirriitti anaaf adda. Maaliif? Waan kana siin jechuun hin barbaadu waan adda isa godhu Haacaaluu Awwaardii jechuun uummata Oromoo biratti Haaceen eenyu akka ta'e maal akka ta'e kabaja akkamii uummata biraa akka qabu atu hin beekta waan ta'eef si ibsuun nan barbaachisa. Egaa sirboota baay'ee nu biraan geessee jirta. Sirboonni Haacaaluus baay'eetu jira. Naaf sirbi jedhee immoo siin dhaarsuu dadhabdees jirta. Sirba sirriitti jaallattu ka Haacaaluu keessaa ka jibbamu jiru silaayyuu kamiin jaallattami? Kana sana siin jechuun danda'u dhugaa sa'uuf taanaan ani sirboota Haacaaluu hunda qixuman jaalladha. Garuu yoo jedhinaan jettee jirra. Beekamaa waan ta'eef namni kamiyyuu eenyu birattiyyuu kan jaallatamudha. Jirra olee barii arguuf garaan bal'isee yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaawaa irraanfachuuf yaanuyi. Thank you. Egaa daawwattoota keenya sagantaan maaltu haaraa guyyaa irraa Haacaaluu Awwaard irratti argamee turtiin taasise kanan gaammaa daawwattan fakkaata. Miidiyaa Soof Umar subscribe godhaa maatii taa'aa isiniin jenna. Turtii gaarii.